وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ما نياتن سرّا يا أبو ميخوتو تبغى أبو ميخوتو مال إسلام ما ليه نياتن أمني كأنك كم مندورا إيه bakki ilmi tanatti nasingan ni beita mukanya chatiba mukuma ziyaara kana agamsa nyaatamu khotu nyadu sinje bayootani tana qonkon dalatani jirti konkolleen jiraachuu baatti أبو تبر seenaa duratti dannete seenaa ulamaa intinyi duraan irra dabarte san kana nyaachaati la ilmiin tun osoo ni muka kana faa nyaachaa as kaas nu geessi baala mukaa faa kun firiidhaan baala mukaa kana faa akka nyaachaati qonkoo ammaa tanaan hin jiingaayi akkasitti as geenye jechuufiin akkasi nyaadha qotu nyaaduu laale qaba aboo barammaan bayyoonni jira nyaachumaa hin qabdan silaa bar seenaarra kutte yaadee seenaa isaan assaayimantiidha yeroo gaafasiitiin kutte malee barsa yeroo ammaatiif hin kunne boo ati yoo kana ilaaltee ammumaa qonkoo si jira yoo jettees na jiraattu suma rakkinan qabu aboo qonkon dhugumaa si jirtiidhis maali qotu laale qaba nyaadduun jeboo aboo qonkon dhugaa si jirtiidhis bira aboo waan kana rabbumaa mi qa'uume qa kottu ilmoo kottu nyaaddu haaliqunnaa si bar rabbii namuu hundee uume isa kanaas uume ummanni keenya barra diin kabajanii jiranii akka durattiitii miti aboo alhamdulillahi rabbil aalamiin ji diin kabajanii jiranii isin ammaan tana muka nyaachuun tun wajjalaa jirti bara ammaan tana keessatti yeroon tun yeroo asiriiti kanaafuu kanaafuu namni hundi ni beela waan taateef atillee kana nyaattee akka laaltuun barbaadaa beeytaan nallee nyaata dhabnee osoo hin taane subhaanallee harkannuus gaa bar dardira maaltu quubsa waan afaan lagaatti waan afaan lagaatti waan nate du'ee quubsa jaanni bandageenya waan afaan lagaatti du'e baktee lama daati dardaruma footi dardaruma sa dardarri anaa miti hanga yoo fuudhuu baate hanga silaa gaafa fuudhuutti dardaru basiin jaan way wallahi billahi ayya awwaati fan areedaa kana qabda akkamitti boo areeda reefin jedha areeda baasuudhaaf dardara taani yoo wayye maal muka nyaataa miti boo deemu karaa galii firraa fuudhi haa aboo ilmii tanan beeknetti mi'aasiidha wanni duniyaa tana keessaatii fi duniyaan tun guutuutti abaaramtuudha jira sulli rabbii sallallahu alaihi wasallam إلا عالم أو متعلمة برتا ديني في برسيسا دين ملي قرتي نما ذكري ربي قولي قرتي دين قدم ملي جيمي خنافو علمي ونك على ربينو ولك كتا واسي جيبا نمني دين ربي يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون أولو الألباب جي بركة سي جيجرا أما البر نبي نتيجة كيس دبته صلى الله عليه وسلم صلواتنا ربوزا صلى الله عليه وسلم سرت بوب نقابوه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة صلوات قربان أن ربوزا سر ربوزا نبي محمد ديرت جيم أنا أبو ربوزا نسين جيم أنا أبو أن إلمي كارا جنانين سير رايتش كم زين نرتب بوب دنيا أكنا أديس رحمة سي أقوله فودي ربي نتي أتولو فودي ربي ستي ومن اللي بر فودي ربي ستي أتولو نبي أكست كجي يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج بانت ما كديمني إيه أتي باسن تدبتمو مالي لكي ilmi tana ba fete na vidika gurmura demeni tin sigar sisa na mala mawale na fonin fu da mayo na dubta go mu tame ka dutse kude go amma fude sinin gar sisa amma dubte hawlo amma bune fude din sigar sisa furi na garti bedim kana faman trala guddo de teso amiti kana umana ka fudan dana miti baasa netana tibantu san na vidika ba ansoni jardi na tibantu yolle tan gurguddoda jardi sana jardi san fuuriti ha tikuma fuda ban mayu masluqa yaadani fi masluqa kannani bari baan sani male baan tan akatto firra daani deemani sana miti sana yaakiya sana miti san dadhabne oson ta'in barnoota kana galmangu si harkaa facaafti isinga nisgoonni kun gaafiinu si harkaa facaasa waan ta'eef qalabas ganni jee saniifuu dura ilmii tana bakkaan gaatanii tazawwajuu wayyee jechuufi tetteenya malee kun rabbi sidinii ilmaa warzuqnii faamaan jenne dhugaa jee jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratu xaaqa isin nakadhuu nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi sidinii ilmi naayide yiji nakadhu jemale abenya naayide yiji nakadhu jenne jechuudha na'am kanaafuu ilmi tana galmaan kun dirqama nurratti sirrattillee dirqama sirrattillee nu taajibuu hin qabdu maaliif waan kana nyaattan baa maaliif maarreen ta'an maarti xinnoo maan ta'a maal ati numaa'u mootee qorkeeti moo maal ati gaafii nutti aboon na rabsiin kaamman tana maal namu gaggaafachaa oolte way muka maa nyaattanii jee baran
bar laal firraa jireenya Gara. kana keessatti eh rasuulli rabbi sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam waqaaliqun naasi biquluqin hasanin eh haala bareedaa namaa hojii jiraadhu eh bareechiitii laa Eh. naman kokkookini Naam. naman diddirini Ah. bareedaa namaa hojii jiraadhu kanaafuu suuta na bira gate waan fedhe na fudhachiisuu ni dandeessi. bar isaanii wanni sirratti isin gaafadhe akkuma agamsa qoree qabu kana qoreen isin diraa isin nyaachistan seenaa ajaa'ibaa abii waqaas radiyallahu anhu Ah. rabbiin isarraa haa jaalatu Ah. osoo baala laa ati ma firii footame eh baala kana osoo nyaatuutu ayyee diinii jecha osoo nyaataniitu Ayyee. addunyaa irraa galanii bara ayyee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallami sallallahu alaihi firaasha sii goonuu yaa ergama allaa jennaan hin barsaabonni ayyee naafi duniyaa maal wali qabnaa firaasha maal haa gootanii jeeti ayyee osoo lafa rafuu gartee firaasha meexxiirra osoo rafuu qaamni isaa akkanatti dirmammaa'ee laa wannatti gooteen siin jee seelana seelana meexxiirra ayyee nuufi duniyaan waa takka illee walitti hin qabnu jechuufi ayyee nutis seenaa uummata keenyaa san mul'isuudhaaf saabota keenya aboo anaa balleesse dhiifama dhiifama gaa'e dhiifama assalaamu alaikum dhiifama walii godha dhiifama salaamtaa warra jannataa godha seenaa warra durii Aboo dhiifama rabbi si akka jechuutillee dhiifama Walumaanuu jarjareetiin sanii isin keessa bu'e daanuu isin seenaa taabi'aa san mul'isuufi atbaa'u taabi'iina tana San hundi mul'isuudhaan deebi'anii muka kana naanneessine Qabsoonee jirra nuti. hin dhabneedha akkuma reefa farqaa duraa isin gaafadhe haaloleen teenya diiniif abbaa ta'aniiti quubsanii majlisa jaaraa Hayyee. diin bira dhaabbachuu jiranii Hayyee. jechuudha dhiirarrallee dhalaatu dabana kana sumayyaadhaan martee jira na'am kanullee siif galaansi haa giseen akka yaadde na'am kanaafuu na'am wassalaamu alaikum Alaikum warahmatullaahi warahmatullaahi wabarakaatuhu